Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oduu ammee qabnaam. Peejiin fuula feesbuukii embaasii Saawud Arabiyaadhaa guyyaa irraa ibsa baaseen jiraattota Saawud Arabiyaa maneedhaa keessatti argaman hunda isaaniitu torbeedhaan guyyaa sadiitti galchuuf torbee kanarraa qophii eegallee jirra jechuudhaan ibsa gabaabaa baasee jira. Kanuma hordofuudhaan namoonni baay'eenis ibsi kun maali jechuun jala dhaqanii yaada isaaniitii fi ilaalcha isaanitti dhaga'ame ibsachuu eegalaniim. Kanarraa ka'uudhaan namoonni hundi wanni amma ibsi beekuun kan gahaa akka hin taane hundi komachuutti eegaleem. Kunis maali namoonni mana hidhaa keessa jiran nama 70,000 ol waan ta'eef wanni amma embaasiin ni galchinechaa jiru kun ammoo torbeetti yoo nama 1,000 galchan guyyaa torbee yoo xiqqaate torbee dhibbaa olitti fudhata jechuudha. Torbee dhibba jechuun maal akka ta'e ni beektan. Fakkeenyaaf nama 1,000 ni galchina yoo jedhan akkuma nama guyyaatti nama tokko galchuuti. Kanaaf wanti kun gahaa waan hin taaneef karaa hidhaa qofaan osoo hin ta'in karaa namni tikeeta muratee galuutiinis tahee bakkuma hundaanuu bananii carraa hunda namaaf kennanii namni akka galu gochuun irra jiraate jedhanii nama komachaa jiran. Kanarraa ka'uudhaan BBCnis yaada jiraattota Saawud Arabiyaa dubbisuudhaan mootummaan Itoophiyaa lammiilee manneen hidhaa Saawudii jiran balalii xiyyaaraa torbaaniitiin si'a 3 biyyatti deebisuuf jedhe jechuun barreesse. Embaasiin Itoophiyaa Saawud Arabiyaa jiru lammiilee Itoophiyaa biyyatti keessatti manneen hidhaa keessatti jiran torbaan kanarraa eegalee torbaanitti balallii 3 biyyatti deebisuuf mootummaan Saawudii waliin wal ta'uu beeksisee lammiiwwan imala torbaan irraa yeroo 3 taasifamu kanaan gara biyyaa galan torbaanitti namoota 1,000 yoo ta'an dursi kan kennamu shamarran daa'imman dhukkubsattootaa fi manguddootaaf ta'a jedheera. Ibsa gabaabaa miidiyaa hawaasummaa embaasicharra maxxanse lammiileen Itoophiyaa seeraan ala Saawudii fi biyyoota Arabaa biroo keessatti dararama adda addaa argaa turan akkuma lakkaa'aman biyyatti kan deebifaman ta'us lakkoofsa lammiilee biyyoota kanaa keessaa haalaan suukanneessaa keessa jiru yoo wal bira qabamu gahaa akka hin taane lammiileen kun amma dura BBC iyyachaa turan. Dubbii himaan ministeera alaa Itoophiyaa torbee darbe keessa ibsa BBC kennanii mootummaan dhimma kanaaf xiyyeeffannaa akka kennaa jiru dubbatanii jiran jechuudhaan BBCnis sagalee koomentii isaanii jalatti dhufee haala kanaan maxxansanii jiru. Haaluma kanaan namoonni baay'een ijoollee mana hidhaa keessa jiran wanti kun rifaatu isaanitti uume akkamiin torbeetti namni kun takka galee namni kun haga yoom rakkoo kana keessaa bahuu danda'a jechuudhaan akka malee namni rifataa jira. Kanumarraan kunoo fuulli feesbuuka peejii embaasiidhaatilleen sa'aatii 4 dura torbee kanarraa eegalee mootummaan Saawudii waliin qindoominaan hojjechuudhaan lammiilee torbeerraa yeroo si'a 3 galchina jechuudhaan fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansan. Kun jechuun maal akka ta'e namaaf hin galu. Isinillee hordoftoonni YouTube channel Naafii fi Kadiir yaada isinitti dhaga'ame wanti kun gahaa moo gahaa miti kan jedhu koomentii jala nu barreessuu dandeessan. Nagaatti.